Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon Sagalee Walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii Independent Oromiyaa.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon Sagalee Walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaati. Kun sagantaa addaa Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa jimaata Adoolessa bultii 3 bara 2020ti. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo ashamaa kan nagaasan fuudhanatii dhugaasaati. Sagantaa keenya guyyaa har'aatiin ammoo ajjeechaa weellisaa Oromoo qaroo dhaloota qubee Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwate hordofuun warraaqsi guutuu Oromiyaa keessatti uummataan finiinaa kan jirutti dabalatee biyyoota ollaa Oromiyaa fi biyyoota addunyaa kanarra jiran garaagaraa keessa Oromoota jiraataniin taasifamaa jiru qoratuuf bakkoota garaagaraatti bilbilee odeeffannoo argannee fi ajjeechaa hidhaa fi miidhaalee garaagaraa Oromiyaa keessatti Oromoota mudataa jiru irratti waan qindeeffanne kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Nu faana tura. Ilmaan nafxanyaatiif nafxanyaa mootummaa ammaa bita gittaa garbummaa bara durii san nu deebisaa waliin jiraachuun gonkumaa hin danda'amu. Ofiin of bulchuu barbaada. Oromiyaan of dandeettee ofiin of bulchuu barbaada. Ilmaan nafxanyaa waliin gonkumaa waliin jiraachuu hin dandeenye hin ta'us. Sagaleen amma dhageessan kun sirna dungoo qabsiisuu sagantaa yaadannoo weellisaa Oromoo jaallatamaa weellisaa qaroo dhaloota qubee Hacaaluu Hundeessaaf Magaalaa Naayiroobii Sitii Paark jedhamutti gosoota Oromoo Keenyaa keessa jiraataniif Oromoota baqattummaan biyyas jiraataniin guyyaa har'aa qophaa'e irratti Oromoota hirmaatan keessaa yaada bilbilaan qarree tokkorraa fudhanne keessaa dubbii seensaa fudhannee isin dhageessifneedha. Guutuun yaada qarree kanaaf Oromoota biroo sirnicha irraa qooda fudhatanii fi haala Oromoonni Konyaa Qeellem Wallaggaa fi Magaalaa Naqamtee erga weellisaan Oromoo jaallatamaa fi kabajamaan qaroon dhaloota qubee Hacaaluu Hundeessaa wareegamee as haala Oromoonni Magaalaa Naqamtee fi Konyaa Qeellem Wallaggaa keessa jiran kan Oromoota lamarraa odeeffannis sagantaa kana keessatti kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Turtiin keessa naga xumuraatti nu faanaa ta'uuf isan hawwataa jalqaba irratti haala Oromoonni Magaalaa Naqamtee guyyoottan asaanan kana keessa jiran kan Oromtichi Magaalaa Naqamtee irraa Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaatti hime isiniif dhiyeessuun sagantaa keenya aanfannaa itti dhiyaadha. Erga gaafa weellisaan Oromoo Hacaaluu Hundeessaa wareegame asii haala magaalaan Naqamtee keessa jiru nu ibsi. Uummati warraaqsatti akka jiru ajjeechaan raawwatamaa akka jiru uummatni Oromoo magaalaa Naqamteef naannoo sana walabummaa Oromiyaa bilisummaa Oromoo mootummaa birmaduu amma dhaabbannutti hin deebinu ka jedhus murtii akkasii qabu jedha. Magaalaa lixa Oromiyaa isa kana nu ibsi waan keessa jirtan jalqaba ajjeechaadhuma Hacaaluu irraa ka'ii hagammaatti waan jiru. Ayyee galatoon jaallatiyyaa wanti jiru Oromiyaatti adeemaa jiru wanta baay'ee ulfaataadha. Ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaa fi walqabatee fincila guddaa mormii ulfaatu mootummaa Oromiyaa keessatti bakka tokko qofaa irratti wanta nuti ibsu nuti mootummaa Oromiyaa keessatti fincila amaatu jira. Gaafamaa walqabatee magaalaa Naqamtee keessatti biyyoota lamaan dura fincila amaatu ture. Finciluma kanaan walqabatee ilmaan Oromoo Hello. Ajjeet naqamu.
Fincila kanaa wal qabatee ilmaan Oromoo jettee sagaleen kee addaan citeetti fufi. Fincila kanaa wal qabatee ilmaan Oromoo magaalaa Naqamtee keessatti illee waraana mootummaa banuudha. Hagam tokko ta'u mee? Magaalaa Naqamtee keessatti hanga namoota torbaa dura taasaan rukutamee isaan keessaa namoota sadii battaluma lubbuun isaanii darbee namooti shanii hangan quba qabutti yaalamaa turan hospitaala riiferaalaa magaalaa Naqamtee keessatti. Ergatti haalli magaalaa Naqamtee keessa jiru baay'ee ulfaataa ture. Finciluma sanarratti illee garaagarummaa waraana raayyaa ittisa biyyaa poolisiin addaa Oromiyaa gidduutti uuman irraa wal qabatee poolisoonni humna addaa Oromiyaa namooti sadiillee wareegamaniiru. Kanaan wal qabatee guyyaa Hacaaluu wareegamerraa kaasee guyyaa tokkodha Oromiyaa guutuu keessatti fincilli kan magaalaan Amboo keessallee aada ulfaataatu jira. Finfinnee keessallee kanumaa hangan jaalalatti jiranirraa quba qabutti namoota jiran kallattiinaan bilbilaan quunnamaan jira. Hanga ammaatti namooti lubbuun wareegaman iyyuu adda baasuu hin danda'amne namoota dhibbaaf miidhamaa olchuu lubbuun darbee jira magaalaa Amboo keessatti namoota waraanni mootummaa dhumanii magaalaa Naqamtee keessatti qofaan mootummaa Oromiyaa keessatti wareegama ulfaataa kaffalaa jira uummatni Oromoo. Egaa wanni uummatni Oromoo du'aa jiruu fi wanna biraa miti maaliif Hacaaluun ajjeefameedha. Qaroon Oromoo, artistiin Oromoo, hayyuun Oromoo maaliif du'a isa jedhuuf qoofaa hiriira karaa nagaa ba'ee mootummaa gaafate qoofaa waraanni mootummaa isaatti fuulletti naqee ajjeese. Ajjechaan uummata Oromoo irratti raawwatamaa jira. Hanga ammaallee dhufee jira. Magaalaa biyyi keessatti illee dhukaasa waraana mootummaatiin uummata hiriira ta'ee sagalee kana keessaa gidduutti banameen namoota sadii bira taasifame. Isaan keessaa tokko battaluma lubbuusaa darbee namni haalli Oromiyaatti baay'ee ulfaataadha. Ayyee egaa kan lixa Oromiyaa kun anaan bilbilli guutuutti na didaa jira. Kan magaalaa Gimbii kaafteetta tarii kan magaalaa Dambidoolloodhaa yoo quba qabaatte akkasumas kan magaalaa Najjoo Mandii magaalota lixa Oromiyaa kana kan hiriyoota kee qabdu kan kallattiin bilbiltee qabatamaatti odeeffannoo argatte yoo jiraate tunuu kaaftee asumaan. Ayyee egaa hangan odeeffatu magaalaan hundumtuu fincilaan kan guuteedha. Magaalonni fincilli keessatti adeemaa jiru jedhaman illee fincilli tokkollee keessa hin jiru. Guutummaatti qabamee jiru jira. Fincilli jira tokkollee hin jiru. Magaalaa Dambidoollee kan fincila hamaa guyyaa Hacaaluu wareegame kan namatti bareedan jechuudha. Najjoo Mandii yeroo jirtu keessallee fincilli jechuudha. Magaalaa hundumaa keessa guutummaa Oromiyaa keessa fincilatti jechuudha. Kanaan wal qabatee dhufaatii uummata irratti waraana mootummaatiin banamee ture kallattiidhaan odeeffatan kan magaalaa Gimbii keessatti qaamaan fincila kana keessa yeroo uummatni sagalee kana dhageessu dhaabbatee ilaalaa ture. Egaa waraanni mootummaa yeroo Hello, magaalaa Gimbii qaamaan keessa dhaabbadhee ilaalaa ture yeroo uummati fincila kana geggeessuu jettee qaamoti mootummaa jettee addaan nu jalaa citeetti deebi'i. Qaamoti mootummaa egaa uummata fincilaatiin ta'ee sagalee kana guddaa ture irratti taasifameen uummati. Hello. Uummati jettee ammas addaan sagaleen kee gadi bu'ee uummati itti nuufuufi. Uummata egaa kan rasaasa mootummaan miidhamanii jiru kallattiinaan waraanni mootummaa fuulleetti rasaasa jedhamee uummata sagalee kana guddaa jechuun namoota sadii kan rasaasa waraana mootummaan jechuudha. Isa kana kan kallattii fuulleetti rasaasaatti waraana humna addaa Oromiyaa warra jedhamanidha. Namooti rasaasa mootummaa rukkanoo keessaa tokko battaluma rukkanee bulchiinsa magaalaa Naangooteedha. Reeffa daddarnaa gara maatiisaa bulchiinsa magaalaa Naangootti galee namooti kan immoo battaluma hospitaala galanii namooti rasaasa nyaatifaman hanga yoonaatti lubbuun dimuufi jiru jiranii Hello.
gidduutti sagaleen kee gadi bu'aa namoota uumama warra gara magaalaa innaangoo kana kaaftee lubbuun jiraniif jiruu isaanii hin beeku hagammaatti kan jedhu utuu dubbattoo addaan citee mee itti fufii yoo ammas didee kana amma uummata Oromoo kallattumaan dhageessiseen sittan deebi'a kanaafis immoo naa qorattaa jechuudhaan argachaa hin jiru gara lixa Oromiyaa gabaabaadhumatti kan magaalaa Naqamteen si argadhe bakka carraa mee amma nu dandeessetti itti fufnaa kan of hirkaa qabdu natti himi. Bilisummaa Oromiyaa keessa Finfinnee akkuma keessatti jira magaalaa Gumbii keessatti dhagaatoo waraana mootummaan uummata irratti banameen lubbuun nama tokko battaluma darbeera namni lama hospitaala galaniiru duraa fi du'anii isaanii addan baafanne ammatti bilisummaa Oromiyaa keessatti gammachuun badeera miidiyaan haala qabatamaa jiru mataa fi dabarsaa jiru miidiyaan kan mootummaa fi hojii amaatu jira bilisummaa Oromiyaa keessa. Magaalaa Amboo keessatti lamman qabatamaan keessa fudhachaa jirutti namni gara dhibbaatti lama ol lubbuun darbeera dhagaatoo waraana mootummaan itti banameen jechuudha. Hanga ammaatti illee naannoo sanarraa sochiin ulfaataan sochii ulfaataan akka jiru kan inni odeeffachaa jiru haalli Kun ajjeechaa weellisaa Oromoo qaroo dhaloota qubee Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwate hordofuun mormii uummataan geggeeffamaa jiruu fi ajjeechaa qaamota mootummaa kuneeffataa Impaayera Itiyoophiyaa Koloneel Abiyyiin durfamuun Oromoota magaalaa Naqamteedhaa mudate kan Oromticha magaalaa Naqamtee irraa odeeffannee isin dhageessifneedha. Ammoo kan asaanuu erga weellisaan Oromoo jaalatamaaf kabajamaan qaroon dhaloota qubee weellisaa Hacaaluu Hundeessaadhaa wareegamee as haala Oromoonni Konyaa Qeellem Wallaggaadhaa keessa jiran kan Oromticha tokko irraa odeeffannee isin dhageessifna. Mootummaan Impaayera Itiyoophiyaa kun waraana hamma funyaaniitti hodhachiisee golee Oromiyaa hundumatti bobbaase akka jiru addunyaan ni beeka. Haaluma kanaan torban dabarte kana godina Qeellem Wallaggaa aanaa Maalagii Walal ganda Arbaashii qorbee bonayyaa fi ijoo jedhamuun beekamtu keessatti poolisoonni humna addaa Oromiyaa jedhamanii gochoota wal fakkaatoo lama wal duraa duubaan qorbee addaa keessatti raawwatanii jiru jechuudha. Gochaaleen isaan raawwatan wal duraa duubaanii namoota 3 ajjeesanii jiru. Mana jireenyaas gubanii jiru. Maqaan namoota du'anii kun tokko obbo Duulaa Maarii, 2 obbo Bulchoo Mogosee fi 3 nama daandiirra adeemu kara deemaa maqaansaa hin beekamne iddoo addaa bataskaana Kidaana Miratii jedhamtutti ajjeesanii jiru. Namoonni lamaan obbo Duulaa fi obbo Bulchoo Mogosee jedhamuun kun nama qotatee bulaa maasii isaa keessatti ooyiruu isaa keessatti osoo isaan waliin hojii hojjechaa jiranii poolisoonni humna addaa Oromiyaa jedhaman kun itti ba'anii gaaffii tokko malee maalummaa waa tokko osoo hin gaafatin rasaasa itti roobsuudhaanii achitti ajjeesanii bira darbanii jechuudha. Namni innichi daandii irratti ganduma asuuku Arbaashii sana bataskaana Kidaana Miratii biratti inni ajjeefame kun immoo kara deemaa nama lafa fagoo irraa deemee dhufe eenyummaan isaa hanga ammaatti kan hin beekamin jirudha jechuudha. Haaluma kanaanii waxabajjii 30/2020 mana jireenyaa gubanii jiru. Mana nama obbo Duulaa Abarraa jedhamu abbaa maatii kan ta'e qotee bulaa fi siyaasa kamirra walaba kan ta'e nama kana yeroo baay'eedhaaf itti deddeebi'anii barbaadaa turan. Nama kana manni isaa ganduma sana keessa qorbee fi ijoo jedhamtuudha. Isa mana waan dhabanii fi mana isaa hundumaa qabeenya socho'u hin sochoone qarshii bilchaataa eega saamanii booda qabeenya biroo wajjin gubanii jiru. Haadha manaan namicha kanaa deessuu ulumaa ciisaa jirtuudha jechuudha. Yeroo sana deessee guyyaa 3 mana kana eega gubanii booddee hawaasa naannoodhaa walitti qabanii namni kamiyyuu mana nama kanatti akka ijaarre akka aadaa naannootti aadaan naannoo sanaa kan beeku balaa uumamaas ta'e balaa namtolcheen qabeenya namaarra mana namaarra kan ga'u yoo ta'e namoonni aadaa wal gargaarsaa qabu turan. Namoota naannoo sanaa dirqiidhaan humni waraanaa poolisii addaa Oromiyaa jedhamu kun walitti yaasee namni tokkoyyuu mana nama kanatti yoo ijaaree argame keessanis hin gubataa isin ajjeesnas beenyaan keessan gatii isaa du'ataa jechuudhaan akeekkachiisanii adeeman jechuudha. Namtichi abbaan manni isaa jalaa gubate kun daa'ima umuriin hin gahin 3 fi kan alatti guyyaa 3 waan qabuuf dhiphina manaa kootiitii fi dhiphina ijoollee kootii taa'een ilaalu jechuudhaan wadaroo fudhatee gara lagaatti qajeele. Yeroo kana namoonni isa barbaadaa turanii injiraan isaatiif hindeensaa hangammaatti hin beekamu jechuudha. Kanaafiyyuu namoonni dubartii deessuu kanaaf gaddanii waan godhan nabanii yoo inni dhufuu baate iseeyyuu deebisnee ajjeefna waan jedhaniif dhoofsanii halkanii bifa dhoofsaatii fi icciitiitiin gara maatii isheetti daa'imman kanaa wajjin isee geessanii jiru jechuudha.
Hayyee ulfaadhugaa erga weellisaan Oromoo jaallatamaan Hacaaluu Hundeessaa du'ee booda immoo Oromoonni magaalaa Dambidolloo akkasumas magaalota Konyaa Qeellem Wallaggaa hedduu keessatti waxabajjii bultii 30 kaasanii hiriira ba'aa turanii sababa rakkoo neetwoorkii fi intarneetiidhaan walqabatee odeeffannoo gammaatti hin arganne Konyaa Qeellem Wallaggaa irraa mee maaltu ta'e ajjeechaa weellisaa Oromoo Hacaaluu Hundeessaan walqabatee yeroo uummanni Oromoo hiriira ba'u isa kana gaggabaabsi nu ibsi. Yeroo ammaa akkuma beekamu ajjeefamuun Artiist Hacaaluu Hundeessaadha. Wanta akka tasaa ta'e balaa tasaa osoo hin taane itti yaadamee fi karoorfamee namoota ogeeyyii ciccimoo ta'anii fi diina yookaan farra Oromoo ta'aniin kan qindaa'e jechuudha. Akkuma Artiist Hacaaluun ajjeefameenii miidiyaalee hawaasaa balleessaniiru, konneeshiniin badeera, miidiyaan OMN illee badeera jechuudha. Namoonni isa kana gadda isaanii dhageessifachuudhaaf goota kanaa fi aartistii kanaaf ba'an namni hundinuu nagaadhaan bahee hin galu jechuudha. Bakka ijoolleen namoonni lammiileen sagalee isaanii dhageessisuudhaaf ba'anitti humni nageenyaa humnaa ol hidhatee gama funyaanitti hidhatee biyya keessatti bobba'ee jiru kuni nama hundumaa iddoo adda addaatti magaalaa xiqqaaf guddaa magaalaa godinaaf aanaalee hundumaa irratti gaazii imimaanessu itti roobsuudhaanii bakka isaan walitti qabamanii jiran itti dhukaasee bittinneessuudhaanii namni kamiyyuu akka gadda isaa hin ibsanne gochaa jira. Kun iddoo hundumaatti iyyuu mul'achaa jira jechuudha. Gama kanaan aartistii fi qabsaan Hacaaluu Hundeessaadha. Inni qabsaa Oromootii beekamaadha jechuudha. Aartistii Hacaaluun bara wayyaanotaa keessa mootora qabsoo Oromoo ta'ee TPLF nama funyaaniitti hidhatte jechoota filatamoo fi weelluu isaatiin gara maqareetti galchee keessatti qooda olaanaa qaba. Ajjeefamuun aartistii Hacaaluu sababni inni guddaan intarviyuu OMN irratti godheen nafxanyaan kaleessas har'as boris diina keenya jechuu isaatiin waan dubbateef jechuudha. Itti dabalees nafxanyichi Minilik yeroo dhufee gara biyya kanaa gara handhuura biyya kanaa yeroo dhufee harree yaabbatee akka dhufee fi fardi inni yaabbatee jiru sun inni kan isaa osoo hin taane kan uummata Oromoo akka ta'e fi inni siidaan isaa inni irra birbirsa gooroo yookaan siyaasaa jedhamu jiru sun kan isaa akka hin taane sababa mul'inatti hanna isaa bakkee baasee fi isa karaarraa maqsuu fi itti xiyyeeffatanii yookaan karoorfatanii akka godhan sabni Oromoo hundi beekuu qaba. Wanti isaan kana godhanii fi Hayila Sillaaseen yeroo duraatti akkuma jechaa ture gooftii yoo mataadhaan du'a jechuudhaan beektota Oromoo fi hayyoota Oromoo karaarraa maqsuudhaan akkuma qabsoo sana gufachiisaa ture har'a aartistii fi qabsaa Oromoo kan ta'e Hacaaluu Hundeessaa uummata Oromoo miliyoona 50 olii kan ija ta'e nafxanyoonni kana dhabamsiisuudhaaf irratti murteessanii kana godhanii jiru jechuudha. Kanaafuu kana kan raawwate eenyu kan jedhuu fi jalee abbootii garaa fi kolkolleewwan nafxanyaa akkasumas harcaatota isaanii warri kun warra Minilikii faarsantu wanta kana raawwate akkas godhe jechuudha. Mammaaksi Oromoo iji gamnaa dura boosii akkuma jedhan sobanii isa ajjeesanii warri har'a biyyaaf dhaabbanne jedhan nuti Oromoodhaaf dhaabbanne jedhan kolkollichi miti abbaa garaa kakarroo funeenii maqaasaa keessi nama uummata Itoophiyaa Oromiyaan bulchee dhusan inni ta'ii gadi batee bu'aa jira jechuudha. Shimallis Abdiisaadha. Inni kun sobaadha. Hacaaluun wantoota baay'ee qabsoo bilisummaa Oromootiif karoorsee irraa wareegamuuf kaayyoo fi karoorri qabsaa'icha yookaan aartistii Hacaaluu Hundeessaa qeerroof qarree Oromoo jiranii galmanii ga'a. Hayyee dhiiga yookaan gumaa Hacaaluu Hundeessaa uummanni Oromoo attamitti baafatuu qaba? Maaltu gumaa Hacaaluu Hundeessaa baasa? Daqiiqaa tokko waan hin gunne keessatti isa kana yaada kennu qoodii xumuree booriftaan immoo sitti hin deebi'a. Hayyee gumaa Hacaaluu Hundeessaa eenyutu baasa kan jedhuu fi Oromootu baasa. Saba Oromootu baasa attamitti baasa? Akkaataan itti baasu sabni Oromoo har'a callisee taa'uu hin qabu. Gaddii har'aa maatii Hacaaluu lixe mana nama hundumaa qosee walitti seenaa waan jiruufi sabni Oromoo hundinuu bakka jiru lagaan amantaan maaliin osoo waliin qoodiin akka wal qabatee ka'ee warra akka galaana uummataa fi miinsuudhaani. Qabsoo isaa fiinsee sirna nama nyaataa nafxanyaa impaayera Itoophiyaa afaan qawween ijaarame kana ofirraa fonqolchee mootummaa mataa isaatii Oromiyaan walaboomte hundeessuu qabaa jechuudha. Gaaruma hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu kan amma maayisa irratti sin dhageessifne kun guyyoottan asaanan kana haala Oromoonni Konyaa Qeellem Wallaggaa keessa jiran qoratuuf gamasitti bilbilee yaada Oromticha Konyaa Qeellem Wallaggaa irraa arganneedha. Akka toora kurfii keenyaatti ammoo kan asaanu weellisaa Oromoo jaallatamaaf kabajamaa qaroo dhaloota qubee wareegame yaadatuuf sirna dungoo qabsiisaa
gosoota Oromoo Keenyaa keessa jiraataniif Oromoota baqaan gamas jiraataniin guyyaa har'aa Naayiroobii Keenyaa fulaa Siitii Paark jedhamutti raawwateef marii hawaasa Oromoo gamasiin geggeeffamerraa Oromoota qooda fudhatan lama kanan bilbilaan dubbisan isiniif dhiyeessa. Jalqaba irratti yaada Oromtittii tokkorraa argadheen aanfadheen itti aansuun yaada Oromticha tokkorraa argannes isiniif dhiyeessinaa nu faana turaa. Hello. Akkam fayyumaa? Ammaaf nagaan qabnu garuu nagaa maaltu jira? Galaa egaa weellisaan Oromoo jaalatamaaf kabajamaan Hacaaluu Hundeessaa dhaawata bajjii bultii 29 bara 2020 Finfinneetti erga ajjeefame booda Oromoon Oromiyaa keessa jirus haa ta'u addunyaarra jiru gadda guddaa keessa jira, mormiittis jira. Har'a immoo Oromoonni magaalaa Naayiroobii naannoo san jiraatan bakka tokkotti walitti dhufanii gadda isaanii ibsachaa jiru bifa garaagaraan jedhama. Mee maal keessa akka jirtan uummata Oromoof ibsi raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa irraan si bilbilaan xiiqii dhugaa isaati. Ayyeekaa har'a walitti qabamne Naayiroobii keessatti gadda isaa yaadannoo isaa dungoo ibsiniitiin walitti qabamne bayaa jirra. Hacaaluun Hundeessaa wanni inni wareegameefis gaafii mirga isaatiif qabeenya haqa biyya isaa kan saamame akka deemu mirgi kiyya garbummaan nurraa akka ka'u jedhe malee hateetii miti. Sabaaf sablammii ganda isaanii dhaqee hatee miti yakka dalagee miti gaafii mirga isaa gaafatee har'a diinni shira uummata Oromoo irratti xaxee Hacaaluu goota keenya nurraa weerageera. Gadda guddaattu nutti dhagama. Osoo uduuka deebuuti anatu du'ee isa deebisa. Baay'ee gadda guddaa keessa jirra. Dhugaadha kun gadda guddaadha. Egaa Oromoon biyya keessaati du'a Hacaaluu kana mormuudhaan magaalaa Amboo keessatti yoo xiqqaate Oromoonni 100 ol ajjeefamuu, magaalaa Naqamtee keessatti namni 7 ajjeefamuu, Gimbiitti nama 2, Diradawaattis, Ararittis, Jimmaattis, Kibba Ba'aa Oromiyaadhaa, Konyaa, Baaleef, Arsii keessattis, Gujiittis, Booranattis akkasuma ajjeefamaa jiranuma magaalaa Nageellee Booranaa keessatti daa'ima ganna 9 dabalatee Oromoota hedduutu ajjeefame. Egaa Oromoota amma du'aa jiran kana dabalatee goota Oromoo Hacaaluu Hundeessaa wareegame akkamittiin gumaansaa ba'uu qaba? Oromoon maal gochuu qaba? Kana booda gaddi akkuma jirutti ta'ee maal dhaamta Oromoofi? Oromoon kana booda gumaa isaa baasuu qaba. Waggaa dheeraadhaaf garbummaa keessa ka turre kan akka bilisoomnuuf Oromoon tokko ta'ee akka garbummaa kan nurraa kaasu mootummaan kun akka nurraa ka'u. Egaa dhugaadha mootummaan kun amma mootummaa nafxanyaa ta'uusaa sirna kolonii impaayera Itoophiyaadhaa Oromoo irratti jabeessuudhaaf sirnuma Minilikii fi Haayile Sillaasee fi mootonni koloneeffattootni Abashaadhaa gaggeessaa turan sana deebisuuf deemaa jira. Hacaaluun kan inni ajjeefame nafxanyaan kaleessas diina Oromooti, arras diina Oromooti jechoota jedhufaa fayyadameeti. Kana booda nafxanyaa filmaan nafxanyaa waliin yookaan warra Abisiiniyaa Abashaa waliin biyya tokko keessa jiraatuun waan danda'amu sitti fakkaata. Gochaa amma goota Oromoo Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwateef Oromoota biraa irrattis raawwataa jiru yeroo wal bira qabdee ilaaltu. Ilmaan nafxanyaatiif nafxanyaa mootummaa ammaa bita gittaa garbummaa bara durii san nu deebisaa waliin jiraachuun gonkumaa hin danda'amu. Tokkoon isaanii akka biyya keenya keessaa ba'an ofiin of bulchuu barbaadu. Oromiyaan of dandeetteef ofiin of bulchuu barbaadu. Akka uummanni jedhus akka ani yaadus ofiin of bulchuu barbaadu. Ilmaan nafxanyaa waliin gonkumaa waliin jiraachuu hin dandeenyu hin ta'us. Gaddi kun gadda ilma Oromoo tokko mudatee gadda Oromoon ilma isaatiif gaddee yaadatu qofa otoo hin taane qaaxxee Oromoo mara saba Oromoo maratti qaaxxeeffatee fi diinummaa sirnoonni darbaa dhufaadhaan Oromoo irraa qabaataa turan har'as dhaloota kanarratti addatti ammoo dhaloota qubee Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti kallattiidhaanis alkallattiidhaanis ogummaa qabuunis namni kun Hacaaluu Hundeessaa namni tarii ani itti dhiyeenyaan beeku bifa kanaan aarsaa Oromummaa kanfaluun dhugumatti gadda nam tokkoo miti gadda sabaatii kun ammoo hiriira ba'uudhaan mormii dhaggeessifachuudhaan
qabeenya nyaaphaa dhabamsiisuudhaan waan gadoosaa bahannee raawwannu miti. Ammoo namni miirri itti dhagahame miira isaa kallattii garaagaraatiin ibsata. Kana keessaa tokko walitti dhufee namuu yaadannoo gochuurraa eegalee karoora yeroo dheeraa fi gabaabaa akkasumas immoo tarsiimoo fi tooftaalee qabsoo bilisummaa Oromoo gara fuulduraatti kallattii jiru jabeessuu yoo barbaachise ammoo jijjiiruudhaan akkaataa itti bilisummaa waaraa gonfachuun danda'amu irratti boqonnaa tokko fuulduratti waan tarkaanfachiisu jedheen abdadha. Kanaaf nuti dhaloonni Oromoo, sabni Oromoo fi yoo barbaachises firoonni saba Oromoo akkasumas firoonni qabsoo bilisummaa Oromoo bifa haaraadhaan qabsoo bilisummaa Oromoo keessaayyuu waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabatanii kan qabsoo bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo adda dureen gaggeessuutti jiru qalbiidhaan, beekumsaan, qabeenyaan, bifa hundaan biyyoota addunyaatti haala qabatamaa nuti keessa jirru himuudhaan dhaabbilee miti mootummaa fi mootummoota garaagaraa akkasumas warreen sabaayimaalee jajjabaa ta'an akkasumas dhaabbilee mirgoota dhala namaatiif falmanii fi kan kana fakkaatanitti haala qabatamaa yeroo ammaa kana uummanni Oromoo keessa jiru akkasumas kaleessa sabni kun maal keessa ture maal ta'aa ture kan jedhu hundeedhaa ibsuudhaan egereefoo uummanni Oromoo maal fedha maal barbaada gaaffiin uummata Oromoo inni bu'uuraa kun bifa kamiin deebii waaraa akka argachuu danda'u hanga danda'amaa ta'e sabni kun bifa barbaachisuuf akkaataa barbaachisuun ijaaramee of ijaaree bifa haaraan irbuusaa haaromsee qabsaa'ota bilisummaa Oromoo ofiiyyuu ta'e kaan ammoo kallattiidhaanuu warri dirree falmaatti argaman daran jabeessuu qabsoo bilisummaa Oromoottis qaamaan illee makachuun akka nutti jiraatuu fi akka barbaachisu yeroo itti yaada wal jijjiirru ta'a jechuudha kana booda. Tole egaa ulfaadhumee seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti aarsaa gootonni fi hayyoonni Oromoodhaa kanaan dura bara mooticha Haile Sillaasee bara dargii baasanii darban keessaa muraasa si yaadachiiseen gaaffii koo itti fufa ammas innis maali bara Haile Sillaaseedhaa sirna sana kan mufatan barattoonni Oromoo sadarkaalee garaagaraa jiran warraaqsa lafti qotee bulaaf jedhu dhoosanii turan hayyoonni Oromoos jaarmiyaalee garaagaraa yeroo isaan itti dhaabaa turantu jira biyya laaf biyya keessatti jechuudha. Hayyoota yeroo sana waan kana babalaaleffataa turan keessaati muraasa yoo maqaa dhoofne kanneen akka Dr. Hayilee Fidaafaa tuquu dandeenya. Dr. Hayilee Fidaadhaa warra qabsoo barattoota impaayera Itiyoophiyaa kana walitti qabaa ture keessaa nama tokko biyya Faransaay ture achirraas akkuma amma Koloneel Abiyyi jaarmiyoota siyaasaa qabsoo karaa nagaa geggeessaa jedhee biyyaan baate hayyoota Oromoo kana galchee isa booda immoo jala jalaan fixaa warra kaan ammoo mana hidhaatti darbate kanatti Mangistuu Hayilemaariyaam bifuma wal fakkaatuun gootota Oromoo hayyoota Dr. Hayilee Fidaa dabalatee danuu galaafate bara Haile Sillaasees immoo akkasuma kanneen akka Jeneraal Taaddasaa Birruufaa danuu kaasuu dandeenya. Egaa amma kan deemaa jiru Koloneel Abiyyis akkuma sirnoota darbanii sana afaan laafaa afaan tolaa dhufe bifattiin hayyoota Oromoo dhaloota immoo jalaan ol ka'aa jiru kana balleessee kallattiidhaan gara abbaa irreetti darbuudhaan akkuma afaan isaanii dubbataa ture bara bittaa kolonii impaayera Itiyoophiyaa kana Oromoof Oromiyaa irra bulchuu Oromoo gabrummaa jalatti hidhuudhaaf waan kana ulfatee deemaa jirudha fakkaata. Isa kanatti gaa xumura gochuudhaaf ammatti Oromoon tarkaanfilee fudhataa jiru kanatti dabalataan atis qabxiilee kaafte qabda maal godhuu qaba attamitti ol dhaggeeffatee deemuu qaba. Gaaffii bareedaa kaaste bu'uurarraa Haile Sillaasee jedhi dargii sirna Mallas Zeenaawii hinuma ammoo Abiyyi deebi'ee ilma Minilik sadaffaa ta'ee yeroo nutti deebi'u bu'uurarraa akkaataan ijaarsa Itoophiyaa akkamitti ijaaramte eenyuun giddu galeessa godhamte Itoophiyaan gad dhaabatte fedhii eenyuu tiksuuf dhaabatte eenyuun miite eenyuun fayyadde inni jedhu bu'uurarraa waan ilaalamuu qabudha. Saboonni kibba impaayeritti guutummaan guutuutti humna qawweetiin erga gabroomanii asitti yeroo garagaraatti ilmaan keenya biyya keessaa fi biyya alaa hayyoonni keenya loltoota sirna garagaraa keessatti tajaajilan dabalatee jijjiirraa sirna impaayera Itoophiyaa kan bu'uuraa sun gochuudhaaf aarsaa guddaa kan falaniiru. Kun immoo bifa bittinnaa'aadhaan ta'aa ture. Fakkeenyaaf
Dr. Hayilee Fidaafaa yoo ilaalte maqaa All Ethiopian Socialist Movement jedhuun kan akka baaroofaa jalqabarra haalli ture tarii tooftaa qabsoos ta'uu danda'a. Kallattiidhaan dhaaba adda bilisummaa Oromootti makamee kan qabsoo gaggeessuutti ture. Hin turre kan icaat kan dhiyaaphaa'uma keessallee kan seenanii qabsoo gochaa turan jiru waan ta'eef dargii dabalatee jeneraaloti, koloneeloti, warroonni siyaasaa gurguddoon meeqa maqaa dha'uu dandeessu sirna dargii keessattillee qooda fudhatanii dhumarratti akka jeneraal Damisee Bultoofaa, Maariin Nuguseefaa yoo jette dargiitu nyaate. Sirni fokkisaan deebi'ee ofillee nyaata. Sirna ofii gadhaaban deebi'anii isaan nyaate isaaniinu. Jeneraal Tafarii Bantiifaa nyaate dargii yoo ilaalte jechuudha. Haayila Sillaasee gaafa kunoo Mangistuun Waayee fi Garmaameen Waayifaan gaafa fonqolcha gaggeessan kan sirna sana baraare eenyu ture yoo ilaalte jeneraal Taaddasee Birruufaati. Dhumarratti jeneraal Taaddasee Birruun ofiifuu sirnichaan hammam akka gaaga'ame waan beeknudha. Sanirraa haalonni turan sirna wayyaanee kana keessattis Mallas Zeenaawwii jala seenanii warroonni isa tajaajilaa turan an akka Hasan Aliifaa, an akka Dirribaa Harqoofaa, kan pirezidaantii Oromiyaa ture kana Junaddii Saadoofaa isaan kan kana yoo ilaalte dhumti isaanii maal akka ta'e salphina isaan mudate. Kanaaf maaltu fala har'allee yoo jette Jawaar Mohaammed dabalatee warroonni kaleessa qabsoo bilisummaa Oromootiif kallattii fi daandiin kanatu Oromoodhaan wayya jedhanii jara kana deebi'anii Abiy Ahmed Aliifaa warri sappoorti godhan kun har'a maaltu akka isaan mudataa jiru yoo ilaalte hiree Hayilee Fidaafaa argatan dargii jalatti isaan mudate alamiti siin jechuu nan danda'a jechuudha. Karaa nagaa jedhanii sirna kana amananii sirna nagaa beekutu nagaan qabsoo gaggeessa. Uummanni Oromoo jaallatee miti kan akkas aarsaa kan falaa jiru itti tolee miti du'uun. Bu'uurarraa waan barbaadu sun hin arganne. Waan barbaadu sun argachuuf immoo har'a gabroonsaan afaan qawwee fayyadameetiin tarkaanfii keessa deebiin qabne tarkaanfii fokkisaa tarkaanfii gurraan illee dhagahuun ulfaatu uummata keenya irratti fudhataa jira yeroo har'aa kana jilbeeffachiisuuf jechuudha. Jilbeeffachiisuuf kun fedhii murna warra gaafa dur Itoophiyaanutu bu'uuressa jedhan warra akka Minilikii fi Gartuusaa har'a bifa haaraadhaan nurratti ijaaranii saba keenya irratti bobbaasanii nama keenya haamilee uummata keenya ilmaan qaroo ta'an akka kanaan tarkaanfii akkasii fudhachuun kun Oromoo jilbeeffachiisuudhaaf waan godhame Oromoonoo waan akka kanaa keessaa akkamitti ba'a kan jedhu qabsaa'ota bilisummaa Oromoo kallattiin keessatti hirmaatanii qooda fudhataa kan jiran waraana bilisummaa Oromoo daran jabeeffachuu dhaaba isaa isa ganamaa sana jalatti hiriiruu bittinnaanii qabsoo gochuun yaada uummata keenyaas bittinneessa haamilee uummata keenyaas ni miidha humnas nu dhabsiisa waan ta'eef Oromoon jaarmaa fi adda garaagaraa jalatti hiriire har'a qabsoo sabni kun waggoota dheeraaf gaggeessaa turee fi aarsaa guddaan itti kanfalame cimsee bu'uurarraa of ilaalee of gulaalee gochaasaa fi jechasaa namuu ilaalee har'a irbuu haaromsee waraana bilisummaa Oromoo kallattiin keessatti qooda fudhatee akka deeggaru akka qabsaa'u yaamicha akka dhuunfaatti dabarsuun natti tola. Dabalataan warri qabeenya qaban humnas qaban beekumsas qaban waan danda'aniin qabsoo bilisummaa Oromoo cinaa dhaabachuu fi tumsuun baay'ee barbaachisaa jedheen amanaa jechuudha. Tole egaa ulfaadhu ammas gaaffii gabaabaa tokko kaasee marii keenya xumurra sababa isaa isinis gadda keessan mul'ifataa jirtu marii garaagaraarra jirtu Oromoonni yeroo ammaatti magaalaa Naayiroobiitti walitti qabamtanii jirtan haa ta'u qabxii barbaachisaa tokkoon kaasee marii keenya obbaafna. Innis maali yeroo garaagaraatti bara dargiis haa ta'u bara wayyaanee keessaa mootummoonni koneeffattoonni kun hayyoota Oromoo yookaan abbootii qabeenyaa Oromoo yookaan warra siyaasaa qabanii hidhaniitu waan tokko itti dhiyeessu yoo kana goote kanan sii godhaa yoo akkas goote sin gadhiisaa kana faa jedhu hayyoonni Oromoodhaa yeroo baay'ee hidhamanii Oromoon aarsaa lubbuus qaamaas baasee hidhaatii baasu immoo deebi'anii yeroo isaan qabbana'aa suuta jedhaa rakkoo karaa nagaa furraa yookaan ammoo furameeraa jedhanii yeroo isaan itti hawaasa qabbaneessantu mul'ata erga aarsaa lubbuuf qaamaa danuun ba'ee booda gaaffiin bu'uuraa Oromoon gaafate otoo hin deebi'in
Har'allee yoo sun deebi'ee mul'ate qaamni Oromoodhaa namni Oromoon dhaggeeffatu yoo deebi'ee Oromoo qabbaneessuudhaaf carraaqe Oromoon deebi'ee waan dhaggeeffatu sitti fakkaata yoo qaamni akkasii gadi ba'ee dubbate deebiin Oromoo maal ta'uu qabaa jetta akka nama tokkootti kanumaan an xumura. Gaarii seenaa darbaa as dhufaa har'a ga'e kana keessatti dogoggoroonni beekaniis haa ta'u osoo hin beekiin yookaan ammoo doorsisaan kabiraan dantaan jilbeeffatanii deemsaa fi aarsaa uummanni Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gaggeessaa ture kan gufachiisan fashalsiisan bishaan itti naqanii dhawaataan ni argamu. Sabni kun saba guddaadha. Kana keessa namoota fedhii fi ilaalchi garaagaraa qabanillee as bahuu danda'u. Guyyaarraa guyyaatti haala jiruuf jireenyaa kan dhuunfaa har'aa qabsoon qabdullee injifachuu dadhabanii warri jilbeeffatan jiraachuu danda'u. Kun immoo sabicha hanga tokko burjaajessuu danda'a. Dhalateeras dhaloonni kun kana booda uummanni kun kana booda dogoggoroota darban irraa baratee yeroo xumuraatiif amma diddaa jalqabe kana maayii itti gochuudhaaf aarsaa barbaachisullee kanfalee kallattii qabsoo bilisummaa Oromoo irraa otoo hin maqiin eenyumtuu yaamicha yoo godha ta'e yoo waan barbaade dubbata ta'e galma fi akeeka qabsoo bilisummaa Oromootiin yaada gahuutii alatti yaada dhuunfaati kuni bitame kun akkas ta'e jennee irratti kuffisuudhaan yaada namoota waan akkasii baatanii deeman giduudhaan qabsoo bilisummaa Oromoo keenya jabaannee akka inni galma ga'u akka bilisummaa waaraan geenyu mirgi Oromoon abbaa biyyummaa isaa Oromiyaa irratti qabu hanga mirkanaa'utti jabaannee itti fufuun kan nuti jiraatu ta'uu qaba. Kanaafis immoo aarsaa barbaachisu kanfaluudhaaf daran of qopheessuun nurraa eegama. Lubbuun du'a hin ooltu namni seenaa gaarii dalage fakkeenya Hacaaluu Hundeessaa har'aa miidiyaaleen addunyaa kanarra jiran meeqa kan waa'ee isaa jabeessanii gabaasaa jiran haalli uummanni Oromoo itti ri'aakti gochuutti jiru kuni yoo laalte umurii isaa diqqaa kanatti qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti karaa danda'uun gama danda'uun hirmaannaa taasisee qooda bahateen seenaa gaarii hojjetee waan darbeef akka kanatti isa yaaddachuutti jirra. Kanaaf nuti eenyumti keenya gaafa waaqni jedhe du'uun keenya waa'ee namni lubbuu boru du'an oolle kana har'a oolchuuf jennee waa jennee sodaachuun maayisuun takka nurraan eegamu. Gootummaa Hacaaluunfaa fi wareegamtoonni Oromoo armaan dura har'allee borullee baasuu of qopheessan kana nutis baafatuudhaaf of qopheessuun nuti jiraata. Kanaaf jabaannee kutannoodhaan cichoominaan itti deemuutu nurraa eegama. Amantaa jedhuun qaba. Yaamichi koos ilmaan Oromootiif namoota akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo burjaajessuudhaa fi asiif achi jedhan sagantaalee haaraa qaqqabatanii as deeman kana dura dhaabachuu qaba, diduu qaba. Hanga dandeenye gaanii aarsaan humni keenya danda'u kan danda'u humna isaatiin, kan danda'u qabeenya isaatiin, kan danda'u beekumsa isaatiin kun hundi walitti kurfaa'ee galma qabsoo bilisummaa Oromoo bifa itti saffisiisuu danda'uun wal tumsinee, wal cinaa dhaabbannee, walis to'annee deemsa keenya to'achuu danda'u nuti jiraata. Abbaa daandii irraa maqe yoo jiraate gorsuu hin deebi'u taanaan keessaayyuu nu keessaa ba'anii warri diina waliin hiriiranii qabsoo keenya gufachiisan kana booda Oromoon gara laafina osoo qabaachuu fi baatee yaada jedhuun qabaa galatoomii kanuma. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu yaadni amma Oromoota lamarraa argannee ol jalasiniif dhiyeessine kun Oromoota sirna yaadannoo dungoo qabsiisaa weellisaa Oromoo jaalatamaaf kabajamaa qaroo dhaloota kubee weellisaa Hacaaluu Hundeessaaf Keenyaa magaalaa Naayiroobii naannoo Siiti Paark jedhamutti gaggeeffamerraa qooda fudhatanirraa yaada fudhannee sin dhageessifneedha. Yaada Oromoota lamarraa fudhannee sin dhageessifne kanattis dabalataan sagantaa keenya guyyaa har'aatiin erga weellisaan Oromoo jaalatamaaf kabajamaan qaroon dhaloota qubee weellisaa Hacaaluu Hundeessaa wareegamee as haala Oromoonni magaalaa Naqamtee fi Oromoonni Konyaa Qeellem Wallaggaa keessa jiran qoratuuf magaalaa Naqamtee fi Konyaa Qeellem Wallaggaatti bilbilee yaada Oromoota lamarraa argannes isiniif dhiyeessaa armaan baaneerra. Isin dhaggeeffattoonni keenyas turtii qaataa ilaa ammaatti nu faana qabaattaniif horaa bulaa jechaa akka waliigalaatti ammoo
Haala amtuu yeroo ammaatti Oromoof Oromiyaa mudataa jiru kanaaf furmaata maa'iidhaa argamsiisuu fi tokkummaa Oromummaa fi kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo kaganamaa kan gootonniif ayyoonni Oromoo qaqqaaliin bu'uuressanii fi haarsaa lubbuu fi qaamaadhaa itti baasanii darbanii arras gootonni itti baasaa jiran kan walabummaa Oromiyaa mirkaneeffatuu jechuun Oromiyaa Impaayera Itiyoophiyaa jalaa walaboonfatuudhaan bilisummaa guutuun kan uummanni Oromoo biyya isaa Oromiyaa keessaa mootummaa birmadoo Oromoof Oromiyaadhaa dhaabbatee jiraatuu danda'utti qiyyaafatuun tokkummaan qabsoo keenya afiniinsinuu dhaammataa aga sagantaa keenya biroo walitti deebinutti sagantaa keenya irraa armuratti obbaafnee irraa huumaan nama borii nu tolchinna.